Harka fuunee ollee oltanii daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu isinitti himnaa oduu galgala kanaa kan isinitti himuu ani Lammiisireetii jalqaba irratti hangafoota oduutiin eegala. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan guutuu uummattoota Itoophiyaatiin ergaa baga geessanii dabarsan. Dhaabbanni Afrikaan Holdingii Guruuppii ayyaana bara haaraa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyiidhaaf deeggarsa taasisee jira. Bulchiinsa magaalaa Baalee Roobeetti deeggarsi namummaa namoota jireenya gadaanaa jiraatanii fi qaama miidhamtootaaf deeggarsi taasifame. Guutuu oduu kanaas isinitti hima. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana bara haarawaa 2017 sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii guutuu uummattoota Itoophiyaatiif dabarsee jira. Ergaa isaanii kanaanis barri carraadhaa bara itti fayyadamuun garuu bu'aa hojii keenyaati jechuudhaan bara waaqayyo hunda keenyaaf walqixa kannee garaagarummaa kan uumu baranuuf kenname keessatti hojjechuu fi hojjechuu dhiisuudha. Bara keenya keessatti boqonnaan itti boonnu ni jiraata. Baroonnii fi boqonnaa sunneen waan biroo miti carraa baranuuf kenname haala itti fayyadama yeroo itti hojjenneedha. Nuti barbaannus barbaaduu baannus barri ni jijjiirama. Barri maashinaaf gara fuulduraa deemuu qofaa waan ta'eef humni tokkollee isa dhaabuu hin danda'u. Kallattii isaatis jijjiiruu hin danda'u. Kan danda'amu yeroo isatti fayyadamuu qofa jechuudhaan bara 2016 Itoophiyaaf maal milkeessine bara 2017 Itoophiyaaf maal hojjenna akkasumallee Itoophiyaaf maal milkeessine bara 2017 hoo maal gochuuf karoorfanne deebii gaafilee kanneenii hiikaa bara haaraa ni jijjiiru bara jijjiiraa jira moo barri jijjiiramaa jira kaja'u agarsiisa jechuudhaan Itoophiyaan bara ishee jijjiiraa baroota hedduu jiraattee jirti dabree garuu jabinaa fi cichoomina barichaa jijjiiruu dandeessee jirti jechuudhaan barri haarayni uummata Itoophiyaaf bara milkaa'inaa fi badhaadhina akka ta'uu hawwa jechuudhaan ergaa baga geessanii guutuu uummattoota Itoophiyaatiif dabarsee jira. Dhaabbanni Afrikaan Holdingii Guruup bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka dhaabbanni fandii gargaarsa hawaasummaa magaalaa Finfinnee argamutti ayyaana bara haarawaa 2017 sababeeffachuun haadholii harka qalleeyyii ta'an 150 deeggarsa garagaraa yoo taasisu haadholii harka qalleeyyii paarkii Inxooxxoo keessa jiraatan 120 akkasumas haadholii daandii gubbaa jiraatan 30 deeggarsa daakuu midhaan nyaataa zayita nyaataa lukkuu fi qillee kennuudhaan walumaa gala deeggarsa qarshii 500 olitti tilmaamamu deeggarsa taasisee jira. Deeggarsa kanaas kan kennan hooggantoota dhaabbatichaa yoo ta'u hundeessaa fi pirezidaantii dhaabichaa kan ta'e obbo Darajee Maamuyyee haadholii harka qalleeyyii gargaaruuf carraa hojii uumuu fi kaayyoo dhaabbatichaa akka ta'ee fi kanaan duras namoota harka qalleeyyii gargaaraa turuu fi carraa hojii uumuu fi dubbatanii jiran. Gargaaramtoonni deeggarsa kana argatanis deeggarsa taasifameef ayyaana kanaaf kan isaan gargaaru himuudhaan akka itti gammadan dubbatu. Waajjirri investimentii bulchiinsa magaalaa Roobee tajaajila lammummaa ganna kanaatiin maatii barattoota harka qalleeyyii 140 deeggarsa meeshaalee barnootaa qarshii 73 fi 650 tilmaamamu gumaachuu isaanii itti gaafatamtuu waajjira bulchiinsaa fi investimentii magaalaa Baalee Roobee addee Jamaayinash Damee himteeti jirti. Guyyaarraa godina Baalee magaalaa Roobeetti maatii barattoota harka qalleeyyii ta'an namoota qaama miidhamtoota ta'anii fi akkasumas maatii wareegamtoota ta'an 200 oliif deeggarsa midhaan nyaataatii fi mi'eessituuwwan garaagaraa kennuu isaanii itti gaafatamaa waajjira busaa gonofaa magaalichaa obbo Maamuyyee Yaaqoob Kadir himeeti jira. Namoonni deeggarsa kana argatanis qaamolee deeggarsa namummaa taasisaniif kana galateeffatanii jiran. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduun GMN irraa galgala kanaaf isinitti himnee kanan gammaa caqasaa turtanii qophiilee GMN afaan wajjin turtii gaarii isiniin jenna.